abdii fi gaaddisni saba Oromoo waboon tarkaanfii ilaalisaa zooniilee waraanaa garaagaraa keessatti diinaaleeluu itti fufee jira. Fulbaana 27 guddichoodhaan bilisummaa Oromoo zoonii lixaa keessa socho'u godina lixa Wallaggaa Ona Ganjee keessatti ganama irraa kaasuun waraana weerartuu bilisiginnaa irratti bakka buusuun injifannoo galmeessisee jira. Lola kanaan qawwee hiikamee waraanni faashistaa Abiy Ahmed booji'amuun akkasumas qabeenya fi dhuunfatameera. Haaluma kanaan gootichoodhaan bilisummaa Oromoo Gujii lixaa Ona Surroo Barguddaatti waraana PP adabee fulbaana 29 bara 2022 reefii kaacheenni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa godina Gujii lixaa keessa socho'u Cibraan Ngumaa Baas Tullaa Surroo fi Goroo Dugdaa waliin lola qindaawaa aanaa Surroo Barguddaa Gandee Ejersaa Muraatti fulbaana 28 bara 2022 irratti tarkaanfii laaleessaa humna waraana faashistaa Abiy Ahmed raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhu irratti fudhateen adaba sirrii kenneefii jira. Humnootni tiksitoota impaayeraa kun qabeenya uummata Oromoo dukkanaa fi maallaqa uummataa mana cabsuun magaalaa Kombolchaa keessaa saamaa kan turan yoo ta'u, leencotni ilmaan sabaa waboon karatti haxxee hidhuun loltoota diinaa 25 battalatti yommuu ajjeesu 14 madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Walumaa galatti madoo fi reeffa konkolaataa Ayisuuzii tokkoo fi paatroolii tokkoon gara magaalaa godinaatti fe'atanii jiru. Ayyaan irreecha barkanaa irratti akka waan qaamonni biroo bala geessaniitti hawaas magaal Bishooftuu jidduutti bilisiginnaan ololoofaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalawwee Muhammad dabalata qaba. Sirna kabaja ayyaana irreechaa bakka siyaasa isaa fi namootni isa deeggaran qoftii irratti akka argaman gochuun kabaja ayyaana hawaasaa dantaa siyaasaaf kan oolfate bilisiginnaan irreecha dilbata dhufu magaalaa Bishooftuu Harsadeetti geggeeffamuuf olola geggeessaa jira. Waltajjiidhaan gadda fulbaana 28 kantiibaan magaalaa Bishooftuu abbootii qabeenyaa hoteelaa konkolaataa fi namoota dhuunfaan waamaman waliin taasisan irratti dubbii dubbataniin namootni leenjii Wallaggaa fi Gujiitti fudhatanii balaa geessisan waan jiraniif hoteelotni of eeggannoo gochuu qabdu jechuun olola sobaan uummatni akka shororkaa'u taasisaa jiru. Boombiin ni darbatama. Kana raawwachuuf ammoo shamarran leenjii waraanummaaf qaban magaalattii seenanii jiru kan jedhan kantiibaan magaalaa Bishooftuu obbo Alamaayyoo Asaffaa ammatti shakkamtoota jechuun shamarran Oromoo nagaa sobaan yakkanii qabuun namoota 125 hidhanii jiru. Magaalaan Bishooftuu irreecha seena qabeessa kan waggaatti uummatni Oromoo eegu keessummeessuuf guyyaa eeggachaa jiraachuuf murni bilisiginnaa badii ofii isaatii godhe dhaabbilee biroo itti xureessuuf ilmaan Oromoo nagaa manaa fi daandii irraa qaban ragaan dhugoomsuuf guyyaa sana waraanni bilisiginnaa balaa boombii kanneen biroo qaqqabsiisuu akka danda'u shakkii qaban irraa jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Ayyaanichi nagaan akka xumuramu fedhii uummata Oromoo ta'uu kan kaasan jiraataan tokko garuu murni bilisiginnaa badii dalagee qaamota biroo ittiin hadheessuuf hojii irra akka jiru dubbateera. Kanaafis abbootii qabeenyaa mana hoteelaa fi kanneen birootiin mana keessan keessatti boombii darbachuu waan danda'aniif eenyummaa namootaa ariitiin eerunuuf kennaa jechuun poolisootni bilisiginnaa saa barbaadanitti daangaa malee mooraa keessan seenuun waan fedhan gochuu danda'us jechuun kantiibaa magaalattii hirmaattota waltajjichaa ittiin doorsisaa ture. Murni bilisiginnaa lafa hundumaatti argamuun yakka ofii godhutti qaamolee biroo itti yakku bara kanas ayyaana uummataa kana irraa namoota ittisuu fi sababa kanaan qabee hidhaa jiraachuun kan hubatamu yoo ta'u sirna kabaja ayyaana irreechaa bara 2017 bara pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ture hirmaattonni irreechaa 500 ol dhumuun ni yaadatama. Shamarran amma nan jara ijoollee nama dhibbaaf wayii shamarran qofaa hidhanii jiru amma biyyaa irraa jirreenya warra hoteelotaa jedhanii hundee wayii waamanii turan. Akka isaan jedhanitti Wallaggaafi Gujii irratti leenji'anii ijoollee dhufanidha. Ijoollee leenjii guddaa qaban jechuun hoteelli tokko hoteela kiiloolee jedhamullee jiru achi keessallee boombii qabatanii seen akka sana daajoo kanatti keessummeessanii manicha irratti baraa'uuf karaa mootummaatiin rakkoon akka uumamudha kan isaanii karuma isaaniitiin rakkoon uumamee kana qabatanii ilaalla agartee warroota hidhan kanallee yookiin burii kennanii taasisuun yookiin dhugaa sobosaa ta'uu ijoolleen akka waan tokko tokkotti ergama wayitiifanii kan isaanii warri hidhaman akkas jedhan jedhee kan inni haa ta'u poolisiin nama sireessii nama barbaade qaama kamiin iyyuu seenee abbaa barbaade gaafatee abbaa barbaade akka barbaade godhuuf gaaffii hin qabu hin gaafatamuu isaan immoo namni odeeffannoo kennuufii qabanidha kan isaan gorsanii. Godina Arsii Aanaa Arsii Roobee keessatti ilmaan Oromoo maallaqaan sossobuun adda waraanatti erguuf saamichi jiraattota irraa daran jabaate. Jaalicciitii bantii waan itti darqabu.
Gareen faashistii Abiy Ahimad teessuma aangoo ilaalchaa bashootaa tiksuuf ilmaan Oromoo umuriin isaanii hin geenyee fi beekumsa hin qabne mallaqaan sossobuun akkasumas dirqiin qabuun adda waraanaatti erganii lubbuu obbaasaa jiru. Godina Arsii Bahaa Aanaa Arsii Roobee gandoota akka Gaakoo Adda Jaboo, Indatoo Walta'ii, Qillisaa Dambalii, Indatoo Duwwaa tokko keessatti fulbana 27 fi 28 bara 2022 dabballoonni Onichaa poolisootaa fi milishoota sirnichaa waliin ta'uun ilmaan Oromoo umuriin isaanii waraanaaf hin geenyee fi ijoollee hiyyeessotaa mallaqaan sossobanii qabuun adda waraanaatti erguuf qopheessanii jiraachuu maddeen keenya gamasii dubbisne himaniiru. Akka maddeen jedhanitti guyyoottan lamaan kana ilmaan Oromoo 30 ol dirqiin qabamuun maatii fi firoottan osoo iyyanii fuudhanii deemus ibsan. Onuma Arsii Roobee keessatti dabballoonni PP kun maqaa deggersa raayyaa ittisa impaayera Itoophiyaa jedhuun saamicha mallaqaa jiraattota irratti ammeessuunis beekamee jira. Murni saba isaaf garaa hin laafne kun qotee bultoota irraa mallaqa 3,000 kan fudhatanii fi warreen qabeenya qaban ammoo akkuma humna isaaniitti qarshii 5,000 hanga 10,000 olii kaffalchiisuun jiraattotatti jireenya addeessanii jiraachuu maddeen dabaluun addeessaniiru. Godilli Xarargee Aanaa Xuulloo magaalaa Irnaa keessatti waraanni murni biltsiginnaa reebichaaf saamicha meessan bal'inni isaatiif jaalni moona faayisaa. Murni dheebuu aangoo hin baane biltsiginnaan uummata Oromoo bakka cufatti badii tokko malee reebuu fi hidhaan miidhaa irraan gahaa jira. Haaluma kanaan fulbaana 27 2022 godina Lixaa Xarargee Aanaa Xuulloo magaalaa Irnaa keessatti namoota nagaa reebicha irraan gahaa fi gariin qabuun buufata waraanatti geessaniidhuun maatii deddeebisaa jiru. Keessayyuu fulbaana 27 2022 waraana farra uummataa ta'e bakka leenjii Ursoo irraa gara Finfinneetti darbaa turan konkolaataa irraa bu'uun waan nyaataniif dhugan dunkaana akkasumas mana nyaataa keessaa wal saamanii nyaachaa fi dhugaa turan. Murni biltsiginnaa magaalaa Irnaa dabalatee gandoota Aanaa Xuulloo cufa keessatti dabballoota fi waraana isaa bobbaasuun waltajjii siyaasaa fi maallaqaa buusan uummata hojii idilee irraa ittisuun guyyuu rakkisaa jiraachuu kan dubbatan maddeen Aanaa Xuullootiin. Godina Arsii Lixaa Aanaa Wandoo keessa sirni biltsiginnaa qabeenya uummataa saamuu jira. Jaalaqaafan fayyeeraa bal'inni isaa qaba. Sirni kufuuf qarree irra ga'ee jiru biltsiginnaan uummata Oromoo dinagdeen dadhabsiisuuf tooftaalee adda addaa baafate godinoota Oromiyaa maratti saamicha raawwachuu itti fufee jira. Haaluma kanaan fulbaana 27 2022 godina Arsii Lixaa Aanaa Wandoo ganda Baaqil Gigigsaa keessatti manneen uummataa irra deemuun sangoota akkasumas hoolota gurguddoo jalaa saamuun waraana uummaticha in ilaallanneef fe'aa jiru. Kaabinoonni biltsiginnaa uummata Oromoo bulchaa jirra jechuun miidiyaan ololanii fi akka uummatichaaf quuqaba qabaniitti dubbatan saamichaaf dararaa malee wanta gaarii tokko hojjechaa akka hin jirre hawaasni ni dubbata. Ona Wandoo keessattis uummata hidhuun maallaqa qarshii 3,000 namoota irraa fudhachuun mana hidhaarraa kan gadhiisaa jiran yoo ta'u nama maallaqa hin qabne achuma keessatti hambisanii dararaa jiru. Dabalataanis hawaasa cufaan maallaqa kafalaa jechuun qarshii 1,300 funaanaa turuu fi sangoota 10 ol ta'anis hawaasa irraa guuruun lola kaabaaf geessaa jiraachuu maddeen keenya Onichaa Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru.